akkuma yeroo biraa kutaa kana keessattis proverbitti fayyadamuudhaan yookiin immoo makmaaksa ingiliffatti fayyadamuudhaan jechoota baay'ee kan barannu ta'a. Erga jechoota barannes itti fayyadamuu kan barannu ta'a jechuudha. Maaliif jennaan afaanumti fedhayyuu dura jechoota irraa ka'a. Jechoota bartisan immoo haasawaa keessatti itti fayyadamuudhaan guddataa deemaa jechuudha. So chaanala kanaaf namoonni haaraa taatan subscribe gochuudhaan eegalaadha. Namoonni duraan hordofaa jirtan immoo like fi namoota biraatiifis share gochuudhaan hamma xumura viidiyoo kanatti nu faana tura isiniin jecha gara barumsaa irra dhufneef itti seenna. Now let's get started. So proverbiin keenya kan jalqaba yookiin makmaaksa keenya inni jalqaba isa kana jechuudha. Makmaaksa sagalaffarra jirra. Akka kutaa kanatti tokkoffaa jechuudha. Okay? Mee dubbisaa. Shaakalaa osoo hin dubbisin dura mee jechoota kana dubbisuuf yaalaa. Okay? Tokkoon dubbisuuf yaalaa. Inni kun maal jedhame? Akkam jettanii dubbistan? Sanbooda kun beekamaadha. Maal jettanii dubbistan kana? Kunoo maal jettanii dubbistan? Palaasee jettanii moo waan biraa jettanii dubbistan? Anoo akkam jettanii dubbistan? Likee jettanii? Anoo hoomee jettanii? Okay. So waliin dubbisnee haa ilaallu. So kun maal jedha? There jedha. There jedha dubbisame. There. Asirratti SCOtti daballu. There's jenna jechuudha. Maali? There is jechuutu yeroo dafanii jaan akkasii gabaabsamee barreeffamaanis ta'a jechuudha. Okay? There is ka jettu maal taate jenne? There is. Okay? There is. Akkasii dubbifna. Sanbooda no kun beekamaadha. Place jenna jechuudha isa kana. There is no place walirratti yoo deebisnee kan dubbisnu ta'e maaliifi lamaan sadii walirratti dabalaa deemne bareedaa ta'a jechuudha namoota dubbisuun beekneef. So there is no place. Marsaatti aanturratti like itti dabaluu deema jechuudha. There is no place like. Okay? Isa xumuraa home jedha kun. Guutuu isaa yeroo jedhu maal jedha? There is no place like home. There is no place like home. Okay? There is no place like home. Akkasii jettanii jechuudha daftanii. Okay? You got it. So, viidicha dhaabaati. Al tokko shaakalaa isin sirra deebi'aadha. Okay. So, proverbiin kun hiikaan isaa maalime? Okay? Hiika dhugataa fi hiika mul'ataa qaba. So, hiikni mul'ataan isaa maali? There is no place. Okay? Bakki takkalleen hin jirtu jechuudha. Okay? Place jechuun bakka jechuudha. Like akka jechuudha. Home mana jechuudha. So there is no place like home jechuun bakki takkalleen hin jirtu bakki akka manaa. Okay? Makmaaksa akkana afaan Oromoo keessas ni jira jedheeti yaada. Bakki akka mana ofii takkalleen hin jirtu yeroo jedhamu jechuudha. So there is no place like home jechuun bakki akka manaa yookiin bakki akka mana ofii namaa geessu takkalleen hin jirtu. Okay? Namoonni makmaaksa kana yookiin proverbii kana maaliif fayyadama? Yeroo akkam fayyadama? Yeroo iddoo mana nama biraa dhaqee waan adda addaatiin jeeqamu waan hin barbaanne yeroo achitti isa mudatu maal jechuu eegala? There is no place like home jedha jechuudha. Bakka akka manaa takkalleen hin jirtu jechuu jira jechuudha. So hiikni isaa akkana barraa jechuudha. Bakka akka manaa hin jiru. Okay? So nuti immoo har'aan tana makmaaksa kanarraa maal fudhachuu deemna? Jecha place jettu tana fudhachuu deemna. Place. Okay? Isi place jettu tana fudhanne hiika adda addaa, hima adda addaa, haasawaa adda addaa irraa ijaaraa deemna jechuudha. Okay? Inni jalqabaa irraa ijaarre akkana jedha. Dubbisaame kanaas. Asuma keessa dubbisas barachaa deemta waan ta'eef. This jenna isa kana maal jennee dubbisna? Maal jettanii dubbistan mee kana? This jettanii? No, akkasitti hin baasina. This jedha. This. Okay? Maal gootu? Fiixa arraba keessanii ilkee lameen duraatiin tuqu jechuudha. San booda hafuura qal'aa jidduun baastu. This. Okay? This is, okay? A quiet. Okay? Kuitii miti. A quiet. Quiet jennee dubbisna jechuudha. This is a quiet place. Maal isin fakkaatame? Place in bakka jennee miti reef. So, this is a quiet place yoo hin jenne maal jechuu isin fakkaata?
quiet jechuun bakka callistu yookiin nam takka callisu quiet keep quiet yeroo jenne callisi jechuudha taamti. So quietiin bakka callistu yookiin bakka sagaleen hin dhaga'amne jechuudha. So this place is a quiet place yookiin immoo this is a quiet place. Iddoon kun iddoo maaliiti? Callistu yookiin tasgabbaa'aa jechuudha. Okay. Fakkeenyi biraa kan place itti fayyadamuudhaan nuti irraa ijaarru isa kana jechuudha. She found a place to park jedha. So asirratti she ni beeytanii isheen isheedha. Found jechuun maali? Argachuu jechuudha. Isheen argatte maal? A place iddoo yookiin bakka to park iddoo itti dhaabdu jechuudha. Park jechuun bakka konkolaataa itti dhaaban jechuudha. So iddoo konkolaataa itti iddoo parkingii yookiin immoo konkolaataa itti dhaabdu argattee jirti. Okay. She found a place to park iddoo itti konkolaataa dhaabdu argattee jechuudha. Eenyu isheen. Okay. Bakka konkolaataa dhaabdu argattee jenna jechuudha. Okay, let's move to the other one. Kan biratti yeroo dabarru. Let's meet at my place jedha. On maali? Let. Okay. Leetii fi maaltu walitti dhufe? Essiin tun maal agarsiisti? Less jennee dubbifna. Let's hin jennu. Let's meet. Kuni let us meet ka jedhu asiitu bakka kana ture. Let us, okay, meet. Nuti haa wal agarru jechuudha. Nuti jechuun jirra jechuudha iddoo kana. Asiin tun maali? Nuti. Let's meet at my place iddoo kootti. My place, my jechuun kan kootu yoo ta'e, okay, place in bakka at jechuun immoo maal agarsiisti? Iddoo takkatti jechuu agarsiisti. Iddoon sun tami my place bakka kooti jechuudha. Iddoo kootti haa wal qunnamnu jechuudhaaf amma kun. Okay, let's meet at my place. Let's meet at dura kanneen lamee walirra dubbisaa. Let's meet sanbooda isaas jirus kophaa dubbisaa. Okay. At my place. Walirratti. Let's meet at my place. Let's meet at my place. Kun maali? Bakka kootti yookiin immoo iddoo kootti haa wal arginu jechuu jirra jechuudha. Isa kanatti yeroo dhufnu place. Okay. Jalqabarra dhufte amma placein. Yeroo jalqabarra dhuftu hiikaan isaanii jijjiiramte amma. Place the book. Okay. Kitaaba maal godhi jechuu jirra amma. On the table. Asirraa akka argannutti table gubbaa. Okay. So place the book. Kitaabicha kaayi. On what? On the table. Tablicha gubbaa kitaaba kaayi jechuu jira jechuudha. So jechi place jedhamtu waan takka gubbaa kaa'u agarsiisuudhaaf. Fakkeenyaaf place this bottle on the chair yoon isiniin jedhe kursii san gubbaa qaruuraa san kaayi jechuu jira jechuudha. Okay. Yookiin immoo place this pen on the notebook yoon jedhe immoo qalama kana dabtara kee gubbaa kaayi jechuu jirra jechuudha. Okay. Place the book on the table yeroo jennu maal jechuu jirra? Kitaabicha minjaala yookiin immoo teebila san irra kaayi jechuu jirra jechuudha. Inni kunoo maal jechuudha asirratti? Place. Okay. Your jechuun kan kee jechuudha. Order ajaja kee. Okay. Online jechuun online. Okay. So asirratti yeroo akkam fayyadamna place kana yeroo online irraa waa ajajannu. Okay. Place your order online. Online irratti ajaja kee kaayi jechuun ajajadhu jechuudha. Okay. Akka ajajachuu ti jechuudha asirratti maaliif yeroo steepii xumurarra geessan osoo online irraa bittanu. So place your order yeroo siin jedhu barreeffama akkas jedhu agarta. Jecha san irratti gadi tuqnaan ajajattee jirta jechuudha. Teessee eeguu qofa jechuudha. Okay. So ajaja keessan toora internet irra kaa'aa jechuudha. Kun immoo keep everything in its place. Keep everything in its place jedha. Okay. Asirratti keep tursiisii yookiin immoo achii teessisi everything wanta hundaayyuu in its place iddoo isaatti
Okay, wanta hundaayyuu iddoo isaa kaayii jechuudha yookiin tursiisii jechuudha. Waan hunda iddoo isaatti eegi jechuudha. Akkana jechuudha. Waan hunda bakka isatti eegi jechuudha. So placing iddoodha ammaasitti. Okay, everything waan hunda in its bakka isaa. It is jechuun wanta nama hin taaneef qabeenya waan sanii fakkeenyaaf iddoo isaa jechuu jirra jechuudha. Iddoo maalii? Iddoo wantoota sanii jechuudha. So hiikni isaa walii gala akkana jechuudha. Waan hunda bakka isatti eegi jechuu yeroo barbaadan keep everything in its place akkas jettan jechuudha. Keep everything in its place. Keep everything in its place. Kun immoo maal jedha? We need a safe place to stay jedha. We need asirratti we jechuun maali? Nuti. Need jechuun maali? Barbaadna yookiin nu barbaachisa. Okay, safe iddoo nagaa taate jechuudha. Nagaa jechuudha safe jechuun. So iddoon immoo place dha akkuma beektani. So we need a safe place yeroo jennu iddoo nagaa taate barbaanna jechuudha yookiin nu barbaachisa. Okay, iddoo nagaa taate nu barbaachisa. To what? Maal gochuuf? To stay, turuudhaaf jechuudha. So dafnee jechuudhaaf asirraa kaafnee we need a safe place. Hamma jedhu tokkoon haa dubbifnu. We need a safe place. We need a safe place to stay. Okay, we need a safe place to stay. We need a safe place to stay. Isin immoo deebisaa shaakalaa. Bakka nagaa qabu nu barbaachisa jechuudha hiikni isaa. Proverbii 10ffaa kan kutaa kanaatiif isa lammaffarra jirra jechuudha. Utuu hin dubbisne dura isin dubbisuuf shaakalaame. Okay, maal jettanii isa kanaan? Isa kanaan maal jettaniini? You can lead a horse to water. Okay, baay'inaan water jennaani. Water jechuudha. Tii kana diifa keessaa yeroo dubbistan water. Okay, all right. Kan ammoo but. Okay, kan ammoo you can't make it. Okay, drink yan. So tokko tokkoon hamma erga dubbifne maal jedha hiikni isaatis jijjiiramaa deema jechuudha. You can lead jechuun ati you can ni dandeessa lead qajeelchuu yookiin immoo akka iddoo sanitti deemu gochuu jechuudha. Lead jechuun you can lead dursuu ni dandeessa. Okay, you can lead ni dandeessa maal dursuu yookiin immoo akka wanni takka gara iddoo takkaa deema. Fakkeenyaaf asirratti horse farda fayyadamu jirra. Ati farda kana akka iddoo takka deemu gochuu ni dandeessa jechuudha. Okay, to a water gara bishaanii. So you can lead jechuun asirratti amma maal ta'a hiikni isaati yeroo walirra deebisne you can lead a horse ati farda geessuu ni dandeessa jechuudha. To a water gara bishaanii. Okay, but asirratti garuu jedha you can't hin dandeessu maal make it drink dhuguu obaasuu jechuudha. Obaasuu hin dandeessu. You can't make it drink ati isa akka dhugu gochuu hin dandeessu. Okay, jechuudha. You can't hin dandeessu make it drink akka dhugu gochuu. Okay, so farda gara bishaanii geessuu yookiin immoo oofuu ni dandeessa yookiin akka dhaqu gochuu ni dandeessa. Okay, wanta ati hin dandeenye maali? You can't make it drink garuu bishaan sana akka dhugu gochuu hin dandeessu jedha. Maqmaaqsa ajaa'ibaati jechuudha. Yeroo akkam jenname hiikni isaa akkamii? Nu biratti wanta kun akkamii akka afaan Oromootti jechuudha. Maqmaaqsi kana fakkaatu nama tokko ni gorsita. Okay, gorsuu ni dandeessa nama tokko garuu wanta gorsitu san akka inni godhu gochuu hin dandeessu kan jedhu wajji wal fakkaata jechuudha. Hiikni isaa kallattiidhaan sanii jechuudha. Okay, isin galee jedheetii yaada. Farda gara bishaanii geessita malee bishaan san obaasuu hin dandeessu yoo ta'e namas ni gorsita malee wanta ati irraa barbaaddu san wanta gaariidha jettee ati yaaddu san akka inni godhu taasisuu hin dandeessu. Murtiin kan abbaati jechuudha.
All right. Hiika isaa hammana eegra beekne. Having this in mind, okay? Erga kana matatti qabanne mee jecha lead jettu tana jechuudha. Fayyadamne, okay? Jecha kana fayyadamne haasawaa adda addaa akkamitti gochuu dandeenya yookaan immoo hima adda addaa irraa ijaarre hima jechuu kan guyyaa guyyaadhaan fayyadu sanu akkamitti irraa ijaarrannaa kan jedhu ilaallaa jechuudha. Okay, come on. San dura akkuma reefu jenne farda gara bishaanii geessuu ni dandeessa garuu akka dhugu gochuu hin dandeessu jenne. So fakkeenya jalqaba nuti fudhanne immoo isa kana jechuudha. She isheen maali? Will lead isheen ni dursiti the team garicha. So she isheen will lead ni hogganti. Asirratti lead jechuun leader ka jedhu wajjin kan wal fakkaatudha jechuudha. She will lead wanta kun willing fuuldura agarsiisti. So she will lead yeroo jennu isheen ni hogganti the team garicha jechuudha. Okay? She will lead the team. She will lead the team. Okay? Isheen maal gooti? Garee kana ni hogganti jechuu jirra jechuudha. Makmaaksa yookiin immoo proverbii sadaffarra dhufnee jirra. Proverbii 11ffaa yookiin immoo kanarraatiif sadaffaa jechuudha. So maal jennee dubbisne isa kanaa? So dubbistan jedheen abdaddaa waliin haa dubbisnu ammaan tana. You reap asirratti reap hin jennu. Yoo goraan namoonni reap jedhanii yeroo dubbatan ni mul'atu. So reap jenna jechuudha. Reap. Okay? What you sow. Okay. Hiikni isaa maal isiniif fakkaatame? Makmaaksi kun makmaaksa ajaa'ibaati jechuudha. Akka malee taateeleedhaa fi wantoota nu mudatan baay'ee wajjin kan wal fakkaatudha. So hiika isaa yoo bartan baay'ee itti fayyadamtu. Mataa keessan keessas ni kaa'attu jedheetiin abdaddaa. So akkam jenname? Matarraa akkam jechuu dandeenyame? You reap what you sow. Haalaan gabaabaadha jechuudha. You reap what you sow. You reap jechuun maal jechuudha dura? Okay? Ni haammatta yookiin immoo ni oomishatta jechuudha. What you sow? Waan facaafatte. Okay? Namni waan facaafate haammata isa jedhan sana jechuudha afaan keenyaan. Okay? So you reap what you sow. Isinii galeemi matarraa jettanii hundi keessan osoo ilaallanne jechuudha. You reap what you sow jedhame asirratti what kayattu you reap what you sow jechuudha. Akkaan isin jedhe tii kana you reap what you sow tii kana gara itti xiqqishoo jijjiiruudhaan you reap what you sow. You reap what you sow. Akkasi jedha waan facaafatte muratta ka jennu san jechuudha. So asirratti reaping haammachuu. Okay? Sowing immoo asirratti reaping haammachuudha. Okay? Sowing immoo facaafachuudha jechuudha. You reap ni haammatta yookiin ni oomishatta. What you sow waan facaafte jechuudha. Sow jechuun facaafu, facaafachuu jechuudha yookiin facaasu. Okay? Waan facaafte haammattaa jedha. So asirratti kan ilaaluuf deemnu irratti xiyyeeffachuuf deemnu kamii fi kamii? Isa reap jettuu fi akkasuma isa sow jettu hima bareedaa irraa ijaarrachaa deemna jechuudha. Kan haasawaa keenya kan guyyaa guyyaatii hojii deemu jechuudha. Okay? Amma reap irraa eegallu. Okay? Fakkeenya inni jalqabaa akkanadha. He jenna jechuudha asitti he haa goonnu iddoo kanatti he worked hard to reap the rewards. So maal jechuu jira? He worked inni hojjetee jira jechuudha. Hard cimee to reap. Okay? Oomishachuudhaaf jechuudha. Okay? The rewards. So he worked inni maal godhe? Hojjetee jira jechuudha. Hard jabaatee jechuudha. To reap. Okay? To reap oomishachuudhaaf maal? The rewards. Badhaasalee jechuudha. Badhaasa qaba jechuudha. Xumura irratti badhaasota san guurrachuuf jabaatee hojjetee jechuudha. Okay? Bu'aa isaa argachuuf cimee hojjete jechuus dandeenya jechuudha. Reward jechuun badhaasa yoo ta'u yeroo hundaayyuu
bu'aan ati argattu siif badhaasa jechuudha. Okay. Fakkeenya biratti yeroo dhufnu farmers reap the crops in autumn. Yeroo birraa jechuudha. Midhaan in oomishatu jechuudha. Okay. Okay. Akkasii jechuudha hiikaan isaati. So fakkeenya inni itti aanu akkana jedha. They reap profits from their investments. They reap profits yeroo jennu bu'aa argatan jechuudha isaan. Okay. Asirratti profits yeroo jennu bu'aa jechuudha. Reap jechuun oomisha jechuun bu'aa jechuudha karaa biraatiin. So isaan bu'aa isaanii maal godhu walitti qabatu jechuudha. Ni fudhatan bu'aa isaanii argatu from their investments. Investmentii isaanirraa maal argatu bu'aa argatu jechuudhaaf kun amma. Okay. Investmentii isaanirraa bu'aa argatu. Yookiin immoo bu'aan ati argattu oomisha keetii jechuudha karaa biraatiin. Inni kun immoo akkamitti dubbisname? Paatiyaansi yookiin immoo paatiyaansi jenna waa akkam jennee dubbisna? Patience jenna jechuudha. Patience akkasitti dubbisna jechuudha. Jecha kana yeroo agartan yeroo hunda patience jedhaa dubbisaa. Jechinis hiikaan isaa jechinis jecha nuti guyyaa guyyaan itti fayyadamnu keessaa jechuudha. Patience obsa jechuudha. Obsi maal ta'a? Helps ni gargaara jechuudha. You si gargaara. Helps you walirratti yeroo deebisnu jechoota sadeen kana maal uumama? Patience helps you. Obsi si gargaara. Ammaasii hima if danda'e jechuudha. Reap oomishachuu irratti yookiin immoo argachuu irratti maal? Greater result. Greater results. Bu'aa guddaa argachuudha. Greater jechuun guddaa jechuudha. Results bu'aa. So yoo obsite bu'aa guddaa argatte jechuudha waan tokko irratti. Yoo obsin immoo bu'aa isaati sin argattu jechuudha. Okay. Hiikni isaa akkuma agartan kana obsi bu'aa guddaa akka argattu si gargaara jechuudha yeroo walitti deebisnu hiikaa walii gala. Okay. Patience helps you reap greater results. Himni kun dheeraa waan ta'eef waliin dubbisnee waliin akka dubbisuu dandeenyu namni dubbisuu hin dandeenye hundinuu steepiilee kanaan yoo deemtan akka dubbistan nan abdadha. So na wajji dubbisaa. Dura lameen kana walitti haa daballu. Okay. Patience fi help walitti haa daballu. Patience helps. Okay. You itti haa daballu amma. Patience helps you. Okay. Reap itti haa daballu amma. Patience helps you reap. Okay. Amma greater ka jedhu itti haa daballu. Patience helps you reap greater. Sanbooda ka xumuraa results ka jedhu itti haa daballu. Patience helps you reap greater. Patience helps you reap greater results. Okay. Gara xumuratti dhiyaachaa jira. So fakkeenyi inni kun maal jedha? It is. Okay. It is ka jedhu gabaabsinee yeroo keenyu it is jenna jechuudha. It is jedhame. It is time. Walirratti it is time to sow. Yeroon amma yeroo facaasnu jechuudha. The vegetable. Okay. Yeroo kuduraa fi muduraa itti maal goonu facaasnu jechuudha. Sow jechuun maal jenne? Reaping oomishi yoo ta'e sowing maali? Facaasuu yookiin immoo dhadhaabuu jechuudha. So it is time yeroon tan maaliiti? It is time to sow yeroon tan oomishnu yeroon tan itti facaasnu jechuudha shanyii yookiin immoo biqila sanyii jechuudha. The vegetable. Okay. Vegetable in general. Vegetable. Akkasitti dubbifna jechuudha. It is time to sow the vegetable seeds. Yeroon amma tan firii kuduraalee fi muduraalee itti maal goonu ittiin facaasnu jechuudha. Yeroon amma yeroo itti shanyii kuduraalee fi muduraalee ittiin facaasnu kan dhaabnu jechuudha. Akkas ta'a jechuudha. Yeroon sanyii kuduraa fi muduraa itti facaasan amma yookiin immoo amma yeroon tan sanyii kuduraa ittiin facaasanii jechuudha. Okay.
Fakkeenyi inni xumura if you sow love jedha. If you sow love, jaalala yoo facaaftan, you will harvest irraa oomishattu. Akkuma kan reefu sana jechuudha. Harvest jechuunis oomishachuu yookiin irraa galfachuu jechuudha, irraa argachuu. Happiness, gammachuu. Okay? If you sow love, you'll harvest happiness. Definitely jechuudha. If you sow love, you'll harvest happiness. If you sow love, you'll harvest happiness. Akkas definitely jechuudha. So namni jaalala facaase gammachuu haammata yookiin gammachuu argata jechuudha. Yookiin isaa akkana jaalala yoo facaaste gammachuu haammatta jechuudha. Okay? Asirratti yoo gammachuu yoo jibba facaaste yoo hate ka jedhu yoo bakka buusne, if you sow hate, you'll harvest what? You'll harvest sadness. Gadda oomishtaa jechuudha. Jibba yoo facaaste gadda haammatta jechuudha. Okay? So akkasii jijjiiraati gara mataa keessanii deebisa. Fakkeenyota wajji ilaalle kanarra hundaa'uudhaan isin immoo fakkeenya mataa keessanii gaggabaabaa irraa ijaaraati koomentii jala naa kakkaayaa. So barumsi keenya kan proverb itti fayyadamuudhaan jecha haaraa barannee akkasuma itti fayyadamuudhaaf shaakala godhaa jirru kutaan har'aa asirratti raawwata. Viidiyoo kana akkuma xumurtaniin deebisaatii jalaa barreeffachaa, viidiyoo kana dhadhaabaa jalaa barreeffachaadha deemaadha. Xumura irrattis viidiyoo kana booda garee irratti gaafileen waan gadhiifamuuf gaafilee gadhiifamanis online irratti hojjettu waan ta'eef qophaa'aadha, sirriitti hojjedhaadha. Kutaa itti aanuun deebinee hamma wal agarrutti have a great time. Bye bye for now.